Eebeta daa'ii islaamaa wayii dubartii jabduu wayii taatu na fakkaatan yoo akkana silaalu. Luguma dubbachuuf jechuun jabinni ati qabdu hagasiin singaye ammoo maaltu sirraa hanqata lubbuu tanarra ga'e jedhu isii tana. Tanuma ta'a qilee maraan nu dhooftu. Isii mataan eenyu targaa qaba lubbuu haadha baatee haadhuma baateetti. Abbaan biraa akka qabuu danda'u hin jiru. Kana ulfaatu lafeetti kabajamee. Mootummaa kan namoota biraa beektanii tasilaa bosona seenee fayyaddu wayii santu na balleessaadha. Dubartiin goonni faayidaa hin qabdu jedhe. Dubartiin goonni faayidaa qabdu kana karaa abboota teennan nu hime bara. Dubartiin goonni faayidaa hin qabdu. Jaarsa jala buluun dandeettu. Isin nyata amma faazariin kiyya fiddanii. Akkasuma waan dhuguma dubartiin goonni faayidaa hin qabdu. Ollaa waliin jiraachuun dandeettu xiqqoo hafuursinaan isiin ulee fudhattee itti kaate. Jaarsi xiqqoo hafuursinaan isiin obsuun dandeettu. Akkana beektaa tanaaf dubartiin goonni hin toltu jedhani. Kanaaf gootummaa keessa cabsi jedhan haadhaan keessa cabsi jedhanii haadhatu keessa cabsa bar mana keessa sodaachiftee tumtee gaaddiin asii achi cirteetti gadi cabsiti. Inshallah. Akkasii abusu'eelii kiyya karaan ittiin nama galchan hin jirtu. Inshallah ulfaadha hundi keessan waliin hordofaa turtan. Haadha faatee du'aa isii kadhasi duuballee. Ani kun akka obboleessa islaamaa tokkotti jechuudha. Silaa ufuma sii qabee beektaa jaartii taanee walumaan diinii kana barannaa maal godhanii nama abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoolleeti. Maashaallah kana afurii fi jedhaan gala isintu jiraa iyyuu. Amma gattaa dandeettu afinuu tana hin sobdaa wajjin widiin olchawwata taani gaafuma dhufte bariisaa sadaffaa qabbaaf tana jala. Afurii fi jedhaan jirtanii warra isintu jedhe anaa miti. Ana haqa guutuu hin danda'u. Nama haqa guutuu danda'u miti. Nama haqa guutuu danda'u miti siin jedhu. Yoo haqa guutuu dandeettanii afur jedhe malee shari'aan. Gorsee jala jalqabee dhumarra jedhan. Tanan jedhanii waan tana gara naayyuu kuno gara naayyuu nama wayiitti barbaanaan jedha bara. Akkasii inshallah maal sii godhare akka tuu baante kara osoo ana taate sila miilli nuka si dhaabate naan hin jenne gaaf duriitu. Inshallah wallahi rakkoo hin qabu. Ana waan biraa rabbiin naan kadhatina. Imaan. Tokkoffaa rabbiin akkuma hin jiraa miti. Obsa rabbiin naa kadhaan malee akka rabbiin obsaa fi sodaa isaatii fi wantoota kan akka rabbiin. Maruma lafa nu harkaa taatee obsallee yoo jedhan maruma lafa taatee waan siin jennu waa akka feenillee si lollellee obsitee achuma jadde hojiirran oolchitu akkam goona. Aarteellee yeroo tokko akka hojiirra waa oolchitu feenama. Amma aartee osoo ol kaatee diinii kana baradhee anummaan uummata kan uummata har'a akkana na godhu kana. Nama obsa yoo jedhu kami beektanii? Tokkoffaa nama miidiyaa kanaati. Ani wanni sodaadhu guddaan jechuudha. Wayi guyyaa takka waa jedhee warra na jaalatantu jira kan lubbuu fi caalii na jaalatan ilmoo fi caalii na jaalatan kabajaa guddaa naa qabani. Anuma miidiyaa irra tiktokii irra cafaraa waltutana uttaalaa waltutana iddoo guddatti na eegan wayititu jiran. Ta'usuu gastii isin keessa seenee guyyaa takka sagalee isii dhagahe jedhu hedduutu jira. Wai mira keessa galpoolatti namni tokko tokkootiini. Jaalalatiin qabu ibsachuu fedha moo sagalee ishee dhagahuun na sodaachisan. Mirra caalaa hedduu yeroo hedduu homa kamiinuu iyyuu wanni an obsuu fi wanni yookaan ammoo yaa bedee rabbii kiyyallee uf sodaadhuu jechuudha sodaataa dubbadhu. Wai namoota kanaan ilma namaa aarsuu yookaan ammoo ilma namaa zanneessuu baay'ee tokkon sodaadha wallahi dhugaa dubbachuudha. Keessattuu namni na jaalatu akkanatti mufatu hin fedhu. Wai warroota kanneen rifachiisa kana arrabsu barrakkoon qabu kana arrabsu as baheen arrabsu natti tola. Kamtu na rifa
rifachiisa yookaan ammoo kamtu natti dhagayama. Kan lafatti iddoo guddaa naa qabu wayi na rifate isiin tun takkanaati wayi naan jedha akka jedhu. Ani obsii na barbaachisa obsa san jechuudha. Kanaafuu inshallah gootummaa tanallee rabbiin si haa qabbaneessu naan jedhaatu maal obsa yoo jedhu mulma dayyuusa ta'ee ciisuu hin jenne yaani. Eetaa obsillee obsi tokko ka osoo waan fidhansiin jedhanii bakka dhageetteetuma ofirra. Wanni gariin immoo ishiin nama godhuu qabdi jetta waan nama sochoosu jira. Haasofnummaan nama qaama fakkeenyaaf sa'a tokko yookaan sa'a lama sitti haasa'ee yookiin si sochoosuu hin dandeenye daqiiqaa lama sitti haasa'ee jireenya kee guutuu nama jijjiiruu danda'utu jira. Daqiiqaa lama sitti haasa'ee mataa kee kana keessa waa kaa'ee akka laali yeroo cufa waan san yaadataa dura deemtu si godhu jira. Amma warra saayikataristi jedhan kana yoo isaan si gorsan waan hin jirre ho'i waan si onnaa godhe si fakkaata. Waanuma dura addunyaa tanarra hin jirre ho'i waan si garsiise ho'i. Jijjiiraa hedduu si garsiisa jechuudha. Akkasuma yoo daa'ii islaamaa kanniin qajeelatti dhageeffatte yoo isaan hadiisaa fi quraana irraa dubbatan. Dhuguma akka dheebottetti yoo dhageeffatte jijjiirama sirraa fida. Yoo ammoo si jijjiiruun fedhi maal si godha beektaa? Wooma jijjiirama kan kee fidu kana waan si jijjiiru kana dhageeffachuu si xireeffachiisa. Yoo nama waa gorsaa dhugarte akka wannaatti dhiyeessu tana si fida. Waan san maal goota achuma jalqabda laalirra ga'ee gadhaabadhu wannati tana didduu bakkuma tana gadhaabadhu. Dirqiin dhageessifta waan san. Wanni jijjiirama nama fidaa waan akkasii. Waan qalbiin ta'e si dhiyeessitu agarte. Amma sooshaal miidiyaa kanarra osoo ebalummaan na bira dhufuu baatee kaati jettu ni jira fakkeenyaaf. Nama sammaa sodaatu. Wanni ati nama san sodaattuuf namni sun jijjiirama wayii sirratti fida. Dhiibbaa wayii sirratti fida. Tokko ammootu jibbaa isaa akhlaaqa isaa jibbaa osoo asuma gasti makee kana jala yoo dhufuu baate ka jettutu jira. Sun nama sillee jijjiiruu miti. Ammootu jibbaa irraa qabdu sun. Ka sodaaf osoo namuma san arguu baadhee jettu namni sun nama si jijjiiru abbaa feetaa ta'u. Ka sodaattu qalbiin ta'e isa si sodaattu. Wanti ati dhageeffachuu sodaattu. Kun ka haraama beeku. Wanta keebii wanta waan kaan sirri si yaamu kaati qalbiin ta'e dhageeffachuun feene waan si jijjiiru dirqimaan dhageeffadhu. Kana qabaleeteen na galatooma kolfaatuma taphataa akkanuma waluma janaafa wal gorsan malee wanni xoorinna taan jirtu. Inshallah. Akka maqaa keetiin daawaa godhan nu godhika. Akka maqaa keetiin haati baatee bardurta akkanaa turte. Akkana sooshaal miidiyaa kanarra mataa nu garagalchite. Har'a daa'ii akkanaa nama akkanaa taate. Yaa Rabbi na dhageessisi. Amiin jedhe. Amiin. Ammoo akka dandeettu ati amani. Akka ta'uu dandeettu. Ufaman yoo Rabbi fayyaa umrii sii kenna. Wanni ati ta'uu dandeettu maali? Rabbi istiqaamaa siyaa kenna. Diinii barachuu irratti. Achirra gaafa ati Qur'aanaa hadiisa Rasuulaa jala gatteette wallahi jijjiiramni jaalatte osoo hin taane osoo ati hin beekin dhufa. Ati nama biraa taatee argamta. Nama biraa. Beekumsa hadda sooshaal miidiyaa kanarraallee bar beekumsa hedduu argatte. Akka itti ilmi namaa nama arrabsullee argattee jirta bar kunillee barnootaa jara. Kun barnootaa mitin seenaa. Nama arrabsu kana arguunillee barnoota. Jalaa jaddisuu danda'uunillee barumsa. Waan baay'ee baratta bakka badduu meeqaallee waan baay'ee baratta. Wanni ati agartu cuftuu barnoota. Haarofte ati agarra. Feesbuukii gubbaa turre. Feesbuukii gubbaa waan baay'ee agarra. Yuutuubii waa baay'ee irraa agarra. Sooshaal miidiyaalee biraa kan Imoo, Tiiktokii, Waasappii, Instagiraam, Telegiraam waan lakkoofsan qabne kana keessaa waa baay'ee baranna. TikTok illeen ka addaa Rabbi nu gadi baase waa baay'ee irraa baranne.
ammoo tokko isaa gaafa ati ufii keetii ufii himte inni na fayyadamuun qabu anati isa fayyadama yoo jette itti fayyadamuu dandeetta akka ufii barbaadde karaa ufii barbaadde irratti warri laamshisu jiru keessaa isa tokko wallahi awwa wayiree futara kaafti ati faate diinii keessa zuumii keessa saa agasii turtee dhuftee asitti waan biraa badii biraa koomantii biraatiin nama arrabsiti jette akhlaaqni daawaa namni hin galiniif hin jira ammoo wanni onnee isii keessa jirtu waan ati itti jirtu kana yookiin sirraa jibbitee akka waan daawaa si godhaa jirtu jecha akka waan yoo isin si arrabsitati qajeeltutti fakkaatti faata wanni onnee isii keessa jiru jaalala diiniiti beeki si arrabsaarti garuu daawaan akkasii miti akhlaaqni daawaa hin galleefta ufi isim wanni irra jirtu waan biraati waan asitti dalagaa jirtu kan akka zambii dalagaa jirtu osoo hin taane akka kheyrii dalagaa jirtu yaadaa jirti dira namni sun yeroo sanitti natti fakkaata garuu haga haga hubadhutti namwa sheekaati jettu ka isi warra ibiddaa ta'e ol ka'ee isi warra ibiddaa ta'e akka waa ibidda inni qooduu hin jira maaliif immooshinii jaalala diiniitiif qabu san kontirool godhee akhlaaqaan hawaasa sanbadii inni itti jiru san irraa nama sanbadii inni itti jiru san irraa deebisuu irratti hanqina qaba jechuudha. Waan akkasiitu jira. Mee laal akka yaadannoon naa qabadhu dubbii tana. Namoota waa'ee diinii irra namaan lolan hin komatina hanqinni isa bira jiru waan takkatti jira. Jaalala diiniif qabu san keessa inaaffaa nama badii irratti arguu saniif nama arrabsarrabaan nama dabra. Hammeenya biraan qabu namni sun. Jaalalumaa fi fedhii namni marrinuu akkuma isaa diinii haa jaalatu jedha. Ammoo akka inni nama arrabsaaru arrabni isaa akka nama miidhaaru san hubannoo san rabbi jalaa qaba. Ammoo nama akkasii qajeelchuu hin danda'u. Namtuu isaaniin jedhee jira. Dubbii irraa fokkattu. Yaa Rasuula Rabbi zinaa dalaguu fedhanaa eeyyamii jedheen jedhan. Saabonni ishii namoonni biraa itti dallananii jedhanii yeroo sanitti. Itti dallannaan akkasii miti jedhanii isaan ufuma waamanii sallallahu alaihi wasallam ufii yaamanii ufii dhiyeessanii teessisaniiti. Mee haadhatan ta'e irratti zinaa akka dalaganni feeta. Akkamiif fedha yaa Rasuula Rabbi waan akkana. Haadha manaa ta'e irra osoo zinaa dalaganii ni feeta. Akkamiif fedha. Obboleettii ta'e irra osoo dalaganii ni feeta. Akkamitti fedha. Argite. Rasuulli Rabbi akkasitti nama waan hagasii waan fokkata hagasii gaafate maarree kaati itti dalaguu deemtu sunillee takki obboleettii namaa takki haadha namaa takki haadha manaa namaati. Kanaaf dhiisedhanii. Yeroo sanitti waan haga zinaa san dalaguu jaalatte hin qabu jedhe. Achi booda ammoo waan haga zinaa san jibbe hin qabu jedhe. Waan haga sanii jibbe hin qabu jedha. Kanaafi amma namni asirratti arrabsu suni dubbiin akkasii hin galleef, akhlaaqni akkasii hin galleef. Haadha faatee tana ta'a karaa sirriitti osoo suuta akhlaaqaan waa itti himi haadha faateetii miti ta'a. Tamaraatte fedhe qajeelchuu danda'u dubbiin ilalaal akhlaaqa daawaatiin jalaa badde baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Atan maatii faatee osoo viidiyoo gadhiifte namni sheekaa wayii viidiyoo san diyuutii godhee yoo achirra waa dubbate irra sirifachiisa moo yoo dubbii si fakkaattu san ufuma isaatii kophatti viidiyoo waraabee dubbii ilaal hadiisa quraana si tuqu hujii kan keessan tuqu waraabee osoo maqaa kee hin kaasin gadhiis irra si tuqa gaafii tanaa deebisi. Yaa osoo maqaa kee hin kaasin hadiisaa fi waan rabbiin irraa beeku yoo hime irra gaariidha. Agar waan san an agartee keessattuuf agartee waan san keessaa deebitaa jechuudha. Kanaafi waan hedduu namni sitti himuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Ati ta'ufirraa beektu akka rabbiin haraama godhe beektu. Haraama kana haraamni nama keessaa bahu abbatu haraama keessaa baha abbatu waan hin taane keessaa baha. Wanni hin taane guyyamaa nama dabalamu feeti malee nama keessaa hin baatu. Rabbiin waan hin taane maraa keessaa sin baase warra akhlaaqa karaa diin irratti beekamti
Rabbi bira beekamtii argatu rabbi sin haa godhu beekamtii hawaasa bira argattan kana beekamtii keerii rabbi sin haa godhu karaa keerii irrattiin hojjedhu obboleettii haadha faate taani inshallah yoo carraa argannee gara keessaatti walii dhaabnu laal waan dhossaa waan akka obboleettii waliin dhalanneetittillee sitti himneellee sitti akka dhagaamullee sillee boojjifnullee jiraatu manta taani public nama haasawwama kanaati Rabbiin isin haa laaffisu wanna mararra wanni qajeelli karaa qajeelaatti isin deebisu diinitti deebinaan qajeellumti martuu amrii martuu ni laafti lubbuu sana dirqimaan irra gadee jatan osoo masiin hin feene ta diinii tana hin feetu tiyyatuun illee hin feetu inni fakkeeffadha malee dirqimaan dhiga qaban keerii irratti nafsiyaa abba irra gadee jata gara fasaada biraatti ufiisiitii akkana laali farda lugaamattee namaan fiitti gara biraa gara fasaada gara badii biraa ufii isiitti harkiftee siin deemti takeerii sana situ harkiseetti deema dirqisiiftee haada itti goote kanuma laa wallaa ulfaadhaan yaada biraa hin qabu itti mammalee itti hin hidhan jedhanii Oromoon ta'e nagaraa mammattee waa hundayyuu mammaa kaattuu murtee dubbiin xiqqoomatu gayaa guddatteedhaaf fardatti firanii yaada keessaniif ammoo gumaacha keessaniif qooda keessaniif isinis waan rabbi waan quraaniif hadiisni jedhu nutti himtanii nus hundinuyyuu beekaa hadda nu waliin rakkattanii haa nu walii wannattanii malee gaafas ammoo jechuudha namni walii qoodu hin jiru osoo beenne bar nima beenna bar sirbis haraama ta'uu haram wanta takka dalaganis ka waa fudhatus ka waa hamatus ka waa dalagus waan baddu ta'uu osuma beeku nafsiyaaf sheexana faana bahee dalagama eenyu ka waa wallaale hin jiru eenyummaanu ka waa wallaale hin jiru jechuudha yoo daa'imman xixiqqoo harma kootu taateen alatti hundi isaaniiyyuu osuma beeku nafsiyaadhaa fi sheexana faana baheetiin hamtuullee badduullee dalagaa Inshallah nama nafsiyaaf sheexana illee moo'atu rabbi nu haa taasisu kulli makeenna iyyuu xiqqaa kennas guddaa kennas nama waan rabbii fi hadiisaaf quraanni jedhe irratti dalagu rabbi nu haa taasisu du'aayi nu godha aga dandeettaniini ismin jedha inshallah anaa fi fakkaattota akka tiyyaalee rabbi nu haa qajeelchu. Amiin amiin maashaallah bari wanni beetta namarratti namatti yani kabajaa guutuu si qabu keessaa beekumsa silaa rabbiin uumamaan namaa kennu maatirraa namni fannee rabbi fi kennu beekumsa kanatti diinii dabalannaani ati nama hawaasa kee jijjiiruu danda'u malee nama namni si jijjiiruuf si taasa'uu miti dhugaa rabbi dubbachuu kuni waan kijibaa osoo hin taane yookiis si sossobuu ho'iitii miti akka si sobuu hin dandeenye illee beekaa dhugaa dubbachuuf akka si sobuu hin dandeenye illee beeka yoo ammoo dhugaa si ajirtullee sitti akka amantullee akka hubattullee beeka hanqinni si jiru jiraate garuma diinii qofa deebitaanuma jallaani waan biraa hanqinna yookiin wallaalaati asirra badii daladaa asirratti guyyaa takkasii gosa namaa arrabsitu gosa namaa waliin buutu nagarre dhuunfaa keetitti akka feete yoo taate sanii waan sirra irraa eeggamu namni sheekaa tokkos namni sitti dhiyaatus nasiyaa yoo sii dhaame gaha taanii badii hawaasa geettu yoo laal kabiraattu sirraa laalee akkuma kee soshaalii miidiyaa rabbayee akka haati faaxee taanay taartu akka haati faaxee beekamtii argatte beekamtii argannaani karaan taane amma ijoollee daa'imman gabbaatee dannasaa jirtu argaa jirta rafaate wallahi dhugaa yoo sitti men jaalattu ati mataan kee ijoollee daa'imman viidiyoo itti bananii ta'a maatiin asii baasee biyya arabaatti ergatte sooshaal miidiyaa argatteef telefoon akka itti banatan baradhe asii muuziqaa itti bananii ta'a caffarsiisaa jiran ilmaan islaamaati. Haadha faatee ta'ee yoo itti himne nu hubachuu dandeettu tanatti himuu qabna moo mee daa'imman sana ariinee itti himuu dandeenya. Bakka namni akka nuu itti himu ati itti himtee dhaabuu hin dandeetta jechuudha. Ofii keetii wantoota akkasii irraa yoo bilisa taatee irra dhaabatte nama itti himee dhaabuu danda'a jechuudha. Keessattuu daa'imman dubartoota teennaaf dhiira ta'uun qabu sila. Daa'imman dubartoota teennaaf dubartootuma teenna osoo ta'e baay'ee filatama. Baay'ee filatama. Hanqinni sooshaal miidiyaa kanarratti mul'ataa jirullee dhaloonni akhlaaqa dhabuu irraa tarbiyaan yookaan aadaa fi adaba keessatti guddatuu dhabuu irraa waan baay'ee argaa jiru. Guddaan xiqqaate aalimni kabajamuu dhabe, hayyuun kabajamuu dhabe, gosti namaa kabajamuu ka dhabde
hanqinni sun maali yoo jette waanuma lamaan tana. Maatiin aadaa fi adaba gadi dhiise ijoollee maalirra gadhiise? Genereeshinii amma sirna yaadii kana keessa dhalate mara iskuulatti achoofan akka re'ee hoolaa ganama gayyaasanii bobbaasan kana garte. Barnoota deemaa jiranii barnoota gadhiisan barnoota akaadaamii kana. Barsiisaan barsiisu akhlaaqan barsiifne waan barate boronqii fudhate gabatee irratti saayinsiif hawaasa barsiise akhlaaqan barsiifne. Abbaa faati manaa ilmi keenya baratee nu caalaa nuti wallaa dhoomaan beennudha wallaa garuu abbaa faati teenna aadaa fi adabaan guddatte diinii illee kan qabne. Takka hangafaaf abbaaf akaakayyuuf wallaa isaaniititti haala walitti qabatu argineen beennu abbaaf akaakayyuutu teenna adda anaafati ijoollee dirra tokko itti na fakkaata yoo laalu. Mee abbootaaf hawwata teenna yoo laalte warra afaan wal dhungatu jaalalarra. Kaardaa warra afaan kee wal waraanu malee dhaloonni akkasiin jiru. Wanni kana godhe hawwatiin ilmaan teenna baratte jettee gadhiifte. Namni waa barate silaa waa beekaami hin wallaale malee homaan baranne hin wallaale. Kalee mataa keessa tumtee haati abbaan intala mucattii durbaallee adabaan mana ol qabdee kadhiiraallee akkasi qabaniiti adabaan sharafaan deema. Nama guddaa beeka. Yoo ati abbaa haati dhaamsaaf ergatte mataa gadi qabee dhaamsa san nama hima. Mataa gadi qabatee dhaamsa san nama geessaa jecha. Ammaan tana aalima asirra taa'uuf waa akka itti kabajaan itti dubbatan hin beeku. Wanni kana guutuu godhe aadaan nu keessaa batte. Ta diinii hin qabanne diinii hin qabu. Garii mana qaraariiti achi erganii sheeka jedha abbaan illee inni diinii hin beeku homaan qaraane abbaan. Sheeka jedhaan ilma inni ofii homaa. Quraanuma qara'ee malee quraana isa qara'ee ibsa quraana qara'ee illee hin beekamu. Waa baay'ee qorannee waa baay'ee agarre bakka kamiin cabaa jirra. Karaa cabneen kana isaan fayyisuu dandeenya. Warra duuba hafirraa fayyisuu malee kaammas keessa jiru kana kamara xiqqoo isii waa keessa cobse wayitii yoo fayyisan malee. Kanaan gaafa namni bar gaafa natu beeka jedhee waan akkasirraa fudhachuu hin danda'u. Ani beekaadha. Baradheera gaafa jedhe waan tokko sirraa fudhachuu hin danda'u maa ittiin himi. Yoo biruma qaattee sabaa gurra keessa waan haarawaa sirraa dhaga'ee tanan beeku godhee ofii hime malee sirraan fudhate. Dhaloota akkas ta'e namni cufti mataa wal qixa waliif fakkaate. Kaammoo silaa mataan irra caalu jalaa gattee beektaa namni waa beeku gaafa wallaalaan mootumee wallaalaan si jalaa dhaga'uu dide jalaa jal'isa waan godhuun qabu. Furmaanni isaa maali? Waliin itti qaaddolee jalaa jal'isa. Gaafa inni jalaa jal'isee bataatuma deema jechuudha. Akkasitti waa hedduu itti gaafatamummaan akka isin irra jirtuun irraanfatina. Guddoo wallaahi rabbiin karaa ofii jaalatu mara irra isin haa kaayu. Rabbiin yaada muraada keellee rabbi fiixaan si haa baasu hawwii tantee cufa rabbi si haa dhugoomsu. Ammoo duraati fedhii rabbii guuti waan takka illee shakkini tabiraa rabbi irra kaawwadhu. Taanum amma abbaa manaa asirraa sooshaal miidiyaa irraa qoosuullee miti rabbiin aalima sitti fida. Ati diinitti deebi. Halaali. Ilmaan gaarii waliin hortanii waliin guddifattan rabbi si fida. Karaa diin irra deebi. Quraana rabbi